Samjoro mokota irresaranga malka fi tulubane rabbi kadanga Samni Oromo kota maskalli bae Samni Oromo kota birambare Samni Oromo kota bali arche Samni Oromo kota nisa sabana Samni Oromo kota waliyane Samni Oromo kota irresaranga malka fi tulubane rabbi kadana Samni Oromo kota irresaranga malka fi tulubane rabbi kadana Samni Oromo kota irresaranga malka fi tulubane rabbi kadana Samni Oromo kota irresaranga malka fi tulubane rabbi kadana Samni Oromo kota ayana wagga Samni Oromo kota ayan tu sarga Samni Oromo kota wagga tirufa Samni Oromo kota malibana Samni Oromo kota dokuman khane Samni Oromo kota wadin jirana Samni Oromo kota irresaranga Samni Oromo kota irresaranga malka fi tulubane rabbi karana oh ya mare oh ya mare oh ya mare mare oh mare mare oh mare refadana ya yole oh refadana yole refana ya yole oh mare oh mare oh arara vademne ya yole oh oh ya mare oh ya mare oh ya mare oh ya mare siwam nanundage soya yole oh ya mare oh ya mare oh ya mare sigada chuvyana ya yole oh ya mare mare oh mare mare oh mare refadana ya yole oh mare Lambatto kenyas shamarranis daimtis baga nagaan dhuftani isinin jenna egaa hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii baga ayyaana irreessaa kanarratti argamtanii egaa akkuma hundi keenyayyuu beeknu amma araaraaf dhufne waaqa galata galchuudhaaf dhufne namni immoo waaqaaf galata galchu bakkee kanatti namni argamu namni waliin irreeffatu hundi yoo qurramallee walirraa qabaate yoo wal dhabbiillee qabaate yoo jibbansa walirraa qabaate guyyaa har'aa osoo irreessa kana hin irreeffatin dura garaa qulqulluudhaan qulqullinaan garaa qulqulluu walii ta'aatii akka irreeffattan dhiifama akka walii gootanan isin gaafadha gara biraammoo akkuma beektani barreen gaddaa waggaa har'aa ummanni keenya ummanni nagaa waaqa galata galchuudhaaf marga jiidhaa qabatee yaa'u diinni bakka tokkotti fixee isaanis guyyaatti yaadannu ta'a hundi keenyayyuu waan kana hubannee inni kun egaa akkuma beeknu waanii bara baraa nurratti dhiisee deemee waan irraaffatamuu motii maatiin tokko hin dhume mana tokko keessaa jechuudha nama lama sadi bakkeen hin dhabamin hin jiru diinni kun waan kana dhabamsiisuudhaaf ummata Oromooti irratti godhaa jiru hundi keessaniyyuu sooshaal miidiyaanis haa ta'u waan biyya keessatti deemaa jiru argaa jirra egaa ummata akkas nu godhu kana ummata sanyii duguugaan nurratti raawwatu kana ummata ilmoo jalaa ajjeesee reeffarra teessisu kana ofirraa darbuu kan dandeenyu yaa dargaggoo yoo tokko taane yoo qalbiin tokko taane yoo hojiin tokko taane yoo yaadan tokko taane ummata kana ofirraa dhiibuu dandeenya kanaaf egaa ummanni keenya dhumes waaqayyo lubbuu isaanii jannataan haa ga'u jecha isaan yaadachaa garaa qulqulluudhaan akka irreeffattan isin gaafadhaa ijaa qalbiirraa na hambisa egaa ani odooni eebbattiin darbin dura hangafni yoo jiraate hangafni akka eebbisuun gaafadhaa namni booranaa yoo jiraate boorana hangafa
Egaa sanaachi ani tuulamaan dhufee garuu maccanuman dursanatti fakkaata. Kanaaf na of kalcha. Na of kalcha. Na of kalcha. Hayyee waaqa uumaa waaqa uumamaa waaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraacha waaqa shanan gadaa Oromoo yaa waaq tokkicha maqaa dhibbaa yaa waaq kasi uume hin jiru situ nama uume yaa waaq ati nuu dhaga'i yaa waaq ganna guutuu dukkana keessaa kara ifaatti nu baafte yaa waaq galanni si haa ga'u galanni si haa ga'u akkuma amma bakkee tokkotti nagaan dhufnee akkanumatti warra bara gareettis wal argee ayyaana kana irreeffatee aadaa isaa cimsatu nu haa taasisu xinnaan keenya haa bulu guddaan keenya haa bulu wallaalan keenya haa beeku dhibamaan keenya haa maaru kan nu hidhame waaqayyo nuuf haa hiiku waaqayyo nu haa hiiku yaa waaqatu ummata keenya garaa tokko godhi ummata keenya tokko nuu godhi dargaggoo keenya tokko nuu godhi dargaggoo keenya tokko nuu godhi ummata akkasitti yaa waaq ummata keenya fixee tasa dhuman jedhanii yaa waaqati tasa balaa keetti buusii diina kana nurraa fiti tasa balaa keetti buusii diina kana nurraa fiti yaa waaqati waan dadhabnu si kadhanna kan namaatti hin dabarre biyya keenya irra jirra lafa keenya irra jirra qabeenya keenya dhabne yaa waaqati dhugaa kan hangatin dhugaa kan hangatin dhugaa ummata aadaa kabachiifachuudhaaf achitti dhume sana yaa waaq dhiiga isaaniin balleessin dargaggoo keenyallee warra dhiiga kana deebisu warra gumaa isaanii deebisu nuu taasisi tokkummaa isaanii nuu cimsi ummata Oromoo bakka jirutti nuu tiksi yaa waaq si kadhannaa ati nuu owwaadhu nu dhaga'i barri quufa gadaan gabbina akka nuti jenne waaqayyo haa jedhu mana nagaatii baatanii mana nagaatitti galaa. Yaa waaqayyo anganna kanaan dukkana keessaa nu baaftee birraa kanaan nu agarsiifte siif galata. Ganda dukkana keessaa nu baafte siif galata. Yaa waaqayyo galanni si haa ga'u jiidha qabannee si kadhanne yaa waaq nuu dhaga'i. Jiidha qabannee si kadhanne yaa waaq nuu dhaga'i. An adeeme karaa nagaan nuu gashi. Korma cirrii nuu godhi. An dhukkubsate nuu maari. Wallaalaa nuu beeksisi. Beekaa nurra bushi. Uummata keenya qilxuu godhi. Jala furdisi damee dagaaksi waleensuu nuu godhi bu'aa yaabbii dhoowwadhu araddaa keenya han hormaataa nuu godhi dirree keenya han hormaataa nuu godhi araddaa han bulmaataa nuu godhi yaa waaqayyo qe'ee keenyatti saba keenyaaf nagaa nuu buusi yaa waaqayyo isa hidhameef isa du'e gumaasaa barbaadi isa hidhamee ati wabii ta'ii dhaabadhuuf isa qeesaa irratti du'aa jiru ati waasii ta'ii muggitiif humna nuu kenni gamtaa nuu kenni jaalala nuu kenni warra qeesaa irratti nagaan bulu nu godhi yaa waan hundumaan si kadhannee nuu dhaga'i humna dadhabaatii ati humna nuu ta'i jaalala nutti horii malkaa keenya illee nagaa nuu godhi gaara keenya nagaa nuu godhi dhiiga jaarsaaf jaartolii dhiiga shamarranii dhiiga dargaggoota dhangala'anii ati barbaadi yaa waaq nuu barbaadi iyyannee si dhageessifannaa yaa waaqayyo sitti iyyannaa nuu dhaga'i ammallee afaan tokko nu godhi gadaa gabbinaati gadaa quufaaf gabbinaa nuu godhi yaa waaqayyo kanaan si kadhannee egaa waan si kadhanne nuu dhaga'i afaan keenya tokko haa ta'u warri mukaata walitti qabdan illee waaqayyo akka walitti araaramtan isin haa gargaaru amiin galatooma waaqa shanan odaa Oromoo waaqa caffeetumaa waaqa bokkuu gurraacha waaqa fincaan tuulamaa sadeenii waaqa jaangalaan ayyaanni Oromoo kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi hama hammaataa nurraa qabi daafii galteen oolchi irraa goran oolchi kan dabaan nutti deemu dhiibdoo kee nurraa dhiibi kan dabaan nutti deemu dhiibdoo kee nurraa dhiibi kan dabaan nutti deemu dhiibdoo kee nurraa dhiibi uumaa teenya nu bulchi xinnaa nuuf guddisi guddaa nuuf bulchi wallaalaa beeksisi beekaa nuuf bulchi bara bara nagaa nuuf godhi bara nagaa nuuf godhi bara nagaa nuuf godhi diina nurraa buqqisi yaa waaq diina nurraa buqqisi qilleensa maa nurraa qabi waan barri deemu jalaa nu baasi gadaan gadaa bilisummaa
Gadaan gadaa bilisummaa. Gadaan gadaa bilisummaa. Gadaan rooba nagaa. Barri quufa gabbinaa. Gabbis waaq. Gabbis waaq. Gabbis waaq. Mirga keenya kan eegu Waaqayyo. Oromoon jalqabee Waaqayyoof sagada. Waan kan biraa mukatti hin sagadu. Lagatti hin sagadu. Tulluutti hin sagadu. Tulluu jala dhaabateetu Waaqayyo isaa waammata. Kadhata kadhatu keessatti diina akka nurraa dhobu Waaqayyoon kadhata. Waaqayyoon kadhata. Bineensa mana biyya keetti yoo gale laga keetti yoo gale haaduu jedha. Namni hamaan ollaa keetti yoo gale haa ka'u jedha. Hin ajjeesu Oromoon. Waliin jiraachuu barbaada nagaa barbaada. Nagaa kana Waaqayyotu nuu kenna. Nagaa kana walii wajjin qabannee jiraachuu nu barbaachisa. Waaqayyo gargar ba'uu nu haa oolchu. Walirratti ka'uu nu haa oolchu. Yaada keenya iddoo tokkotti nuuf haa cuunfu. Biyyi keenya tokko waan ta'eef nuyi tokko. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu. Waaqayyo nagaa siniif haa kennu. Dura keessan haa deemu. Booddee keessan haa goru. Bitaa keessan haa goru. Mirgaa keessan haa goru. Mirga siniif haa kennu Waaqayyo. Araarara waaqirreecha waggaatiin araara'u. Duudhaa ganamaatiin. Tumaa ganamaatiin. Bokkuu ganamaatiin. Araarara waaqirreecha waggaatiin araara'u. Irreecha waggaatiin. Tumaa ganamaatiin. Duudhaa ganamaatiin. Tumaa ganamaatiin. Bokkuu ganamaatiin. Araarara waaqirreecha waggaatiin araara'u. Har'a guyyaa irreechaati. Guyyaan kun guyyaa Oromoon kan wal lolellee, kan walitti buufatellee, kan walitti araaramuudha. Kan waaqa isaa kadhatuudha. Kan diinillee dhufee diina itti duulullee kan ofirraa waaqni irraa ittisu kan godhuudha. Sabni keenya akka wal jaalatu, akka wal hin jibbine, akka hin bitamnillee warra kun akka Tigiree kanaan bitamee kan saba keenya cunqursullee akka nurraa baduudha. Kanaafuu har'a biyya adda addaa dhuftanii, biyya ollaatii dhuftanii, biyya fagootii dhuftanii kan nagaan walitti irreeffannu kana waaqni galata haa ga'u. Waaqni galata haa ga'u. Amma ijoollee kiyyan kun mana hidhaa ta'e ciituun hin ajjeesamtii waaqni immoo warra awwaannisa nama nyaataa kana nurraa kaasu. Nurraa kaasu. Abbaa biyyaa nu haa godhu. Abbaa biyyaa nu haa godhu. Warra immoo bitamtee OPDO akka OPDO tunillee qalbii argattee akka ishiin illee Oromoo to'atu na haa godhu. Haa godhu biyyatti akka nu deebise haa godhu. Bara bilisummaa yaa nu haa ta'u. Hin bilisoomna. Galatoma. Mijuu. Baay'eetti godhiitu sagalee ni jiru.
Amazuka na bolo warga. Kao malo, kao lengabo, kao duri, kao laftani, Dhaamsaanis qabu namoota keenyaa fi walitti siqaa, wal hubadhaa, wal gargaaraa, wal qunnamaa tokko kana lammaffaa immoo as jiraachuu irra baay'een itti gammada. Oromoota hamma kana asitti lafa irreechaatti argu koo baay'een gammada. Qalaa jedhama. Bunni qalaan buna duudaa irraa hojjetama. Dhadhaadhaan cuubama jechuudha. Buna qalaadha maqaan isaa. Aadaa Oromootitti naannoo hundattuu akka kormaatitti dhiyaata kun. Inni kun immoo dhangaa yookaan micciirraa jedhama. Kunis midhaan garbuurraa akaayirraa hojjetama. Dhadhaadhaan hojjetama. Naannoo Oromiyaa hundattuu nyaata kabajamaati. Inni kunis marmaree jedhama.
marmareen gara naannoo Oromiyaa keessaa naannoo Arsiititti gara irra caalaa beekama jechuudha. Inni kunis damma bulbulaa yookaan daadhii jedhama. Yookaan booka jedhamee waamaman takka naannoo gara kaawwannitiin. Kunis caccabsaa jedhama. Garbuu midhaan garbuutirraa hojjetama. Dhadhaadhaan ni hojjetama jechuudha. Kun immoo akaayiidha. Dhadhaadhaan cuubama. Dhodhoobboo jedhama. Dhodhoobboo yookaan alaqannaa jedhama. Inni kunis irra dibaa jedhama. Yookaan garagarchaa jedhama. Yookaan irra dibaa jedhamee waamama. Hayyee duraan dursee maqaa kee fi eessarraa dhuftee ayyaana irreechaa kana kabajaa akka jirtu naa ibsi. Ani maqaan koo Muluu Alamuun jedhama. Dhalattuu naannoo Arsii Lixaati. Jiraataa Firaankifarti magaalaa Firaankifarti keessaati. Mee ayyaana irreechaa har'a magaalaa Firaankifartitti gaggeeffamaa jiru akkamitti argite Muluu? Baay'ee nama gammachiisa. Akka biyya Awurooppaatitti waggaa lamaas keessatti kabajuu kooti. Garuu aan akka ammaa kun baay'ee nama gammachiisu argan beekan. Oromoon bakka tokkotti irreeffachuu fi bakka tokkotti akkanatti bareeduu kana baay'ee nama gammachiisa. Egaa mootummaan wayyaanee uummata keenya daangaa irratti fixaa jira. Karaa biraan waggaa darbee irreecha irratti fixee jira. Uummanni keenya immoo wayita amma irreecha bara kana xiiqiidhaan bahee biyya keessaa biyya alaatti kabajaa jira. Mee isa kanarratti ati yaadni qabdu maal? Suni akka wayyaanetti biyya keessatti miti biyya alaattis waraanni nu keessa jira. Ani ilaalamu biyya keessaatti. Biyya alaa garuu duubaan waraanu baay'eetu jira. Wayyaanee qofaa miti wayyaanee dhaabnan bitamtee Oromoon nu jala deemtullee baay'eetu jira. Akka Oromoo tokkootitti ani baay'een gadda. Maaliif wayyaaneedha. Garuu Oromoon wayyaanee jala deemtee ergaa lafa jalaatiin Oromootti bobbaatu baay'eetu jira. Kanniinis baay'ee nama gaddisiisa dhiiga Oromummaanii. Akka irreechaa qofaa miti akka Oromummaa tokkootitti aadaa ofii, uffata ofii, afaan ofii, nama ofii tolaas wallaalas wal kabajuu fi wal jaalachuun waan tokko. Sun immoo qeerroo daa'imatti guddifannee abbootiin qeerroon immoo daa'immanitti dabarsinee aadaas seenaa kanas dabarsuu qabna jenna. Uummata waggaa darbee dhumataniif gaddi isaanii onni keenya keessa jira. Garuu immoo waggaa hunda gaddaan hin dabarsinu. Waggaa 100 gaddaan turre ammas hin gaddinu. Andu'ee awwaallannee anjiruut gammachuudhaan an fuulduraa yaadnee tokkummaadhaan harka ol qabachuudhaa fi akka dubartummaa kootitti akka haadhaatitti qeerroon biyya keessaa hojjechaa jira. Qeerroo Awurooppaatiif daaspooraa biyya alaatiif waamicha koon godha. Maaliif walitti bobba'aa jirra sila ta'eef. Kun immoo Oromoon Oromootti hin bobbaatu. Kun harka wayyaanee waan qabuu fi Oromoo hundaaf ergaa kana dabarsa. Ijoollee Facebook irratti hojjettu, ijoollee ollaatti wajjin jiraattu baay'ee nama gaddisiisa. Maqaa Oromootiin baatee Oromoo arrabsuun maqaa Oromootiin baatee Oromoo of jalatti jeequun waan kana Oromoon jeequ. Ergaa waan qabuu fi hundi keenya jechuudha guddaa diqqaanii waan kanarraa of qusannee gurra kennaaf ija kennallee kaayoo kenna gara diina nu duuba deemutti malee gara guddinaatitti gara qabsootitti malee walitti bobba'uun akka hin jiraanne ammaa achi. Akka aadaatitti ani aadaa fi baay'een kabajaa qaba. Eega biyyaa bahee waggaa 11 uffata aadaa kooti baay'een barbaada ture. Eegan biyya Awurooppaa dhufessi baay'ee bitachuu barbaade nama fiduun argine. Abashaanii uffata aadaa mana Abashaa malee. Uffata Walloon bitadhee Walloo Kamiseen bitadhee uffata Abashaa bitadhee jechuudha. Morkadhee uffata naannoo kootii barbaade nan dhabe. Gaafa kan makiinaa bitadhee ofii kootii hodhadhee jechuudha uffata Arsii biyya kanatti. Gaafa inni ofii kootii uffadhee walgahii Oromooti irratti argame namni baay'een eessaa fideedhanii na gaafannaan
jalqabe ani baqattuu waggaa lamaati biyya kanatti dhiyoo kana na fudhatanii morkanii abashaatti qabuuf jecha makiinaa bitadhee uffata Oromoo nan hodhaa asitti aadaa Hararii aadaa Arsii harka kootii nan hodhaa naannoo kaawwaniitis fideenii akkuma ijoolleen barbaadanitti asitti ijoolleedha mallaqa bu'aa malee isaanii qooda jechuudha. Amma atummaanuu kan aadaa Oromoo asitti oomishtu taateetta jechuudha. Asittis nan oomisha biyyarraa fichisiisanii ijoolleedha mallaqa bu'aa malee ijoolleedha qooda jechuudha. Mee isa amma uffatte kanarraa daawwattoota keenya nu ibsuu dandeessaa? Namoonni hedduu hubatuu dhiisuu danda'an. Yanni kuni ani gubbaarraan uffatamee gara naannoo lamaatitti uffatama. Baalee fi Arsiitu uffata kan gubbaarraa jechuudha. An keessaa Shawaa fi Arsiitu uffata jechuudha. Gara lachuun uffatamti. Kopheen yookaan shibshibni jedhamtu tunis akkatti uffata wajjin deemtu godhamtee hojjetamte jechuudha. Aadaa ibsiti tunis. Isa harkaan irratti hojjette? Innis harkaan irratti hojjetama. Harkaan irratti hodhama. Kunis calleedha. Caaccuun biyyarraa dhufeetitti hidhama jechuudha. Mee egaa keessumattuu kunuu qabsoo guddaadha. Naannoo Firaankifaart kana keessatti aadaa dubartoota akka kee dargaggoota shamarran aadaa isaaniitiin miidhaganii guyyaa kana akkaataa kanaan gammachuun wal bira akka dhaabbataniif egaa isi biraa argachuuf gara fuulduraatti raabsuudhaaf karoorratti qabdu maal? Ani akka dubartummaatti akka Oromummaa kootitti baay'een waatu jira namni keenya hubannoo hin qabnu hundi keenya jechuudha. Oromoon Oromoo bira dhaabbachuu qaba. Ani hojii kana gaafan maqaa biyya kanatti jalqabu nama biyyarraa naaf fiduu dhabeeni nama ergadhe. Namni ergadhe sunni immoo uffata kana fidanii Tigreetti dabarsanii Tigreeni narratti fiddee maqaa kootiin nagadatte jechuudha. Ani Oromoodha dhalattuu Finfinneeti garuu muluu jedhamti mucayyoo takka nan beekan wajjin hojjetti ishee wajjin hojjennee asitti ijoollee keessa deemtee kaampii keessatti ijoolleetti hiraa turte jechuudha. Kanaaf osoo waan bitannuuf waan gurgurannullee wal beennee wal xiinxallee jedhee yaada. Ani fuuldura irratti akka waaqni na gargaaretti aadaa Oromootiif uffata aadaa Oromootii nyaata aadaa Oromootii fi waa'ee aadaa Oromoo beeksisaati irratti hojjedha jedhee kaayoo qofa jalaa qaba jechuudha karoorfadhee. Aadde Muluu Alamuu egaa karoorri kee akka fiixaan bahuu nuti hawwii qabnu ibsaa hedduu galatoomi ibsa nuu kennite. Galatoomaa isinis. Dhangaa dhiyaate kana eebbifnee nyaannaa walaa dhageenyu. Egaa waaqni nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Nagaan nu bulchu nagaan nu haa oolchu. Irraa gora nu haa oolchu. Dogoggora nu haa oolchu. Waaqayyo kunoo irreeffanne irreessa kana nu haa hoofgalchu. Nu haa hoofgalchu. Dhangaa adda addaa nyaata aadaa Oromoo bakkee kanatti dhiyaate mee Waaqayyo akkanumatti nama kana nyaatee sifaaf nu haa taasisu. Nu haa taasisu. Warra kana hojjetellee kuno akkuma argitan kana odoo nyaatiin akkanatti quufne jechuudha. Bareeda wanni Oromoo wanni fokkisaan hin jiru. Kana mee Waaqayyo nurratti haa irraanfatu. Kun yoo biyya qabaatanii Waaqayyo nama biyya keenyatti gallee biyya keenya irratti aadaa kana mul'ifatu nu haa taasisu. Nu haa taasisu. Ummata waan ofiitiif falmatu nu haa taasisu. Ummata waan ofiitiif falmatu nu haa taasisu. Dargaggoo falmadhaa biyya keessan falmadhaa diina nurraa ari'aa. Egaa Waaqayyo nu haa sifeessu oggaa oggaadhaan nu haa ga'u ijaa qalbiirraa naan bisaa na oofkalcha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa har'a irreecha bara 2017 fi akkasumas immoo yaadannoo wareegamtoota as biyya Jarman magaalaa Firaankifaart walakkaatti kan argamtu hora kanatti har'a ayyaana irreechaatu gaggeeffamaa jira. Egaa haala asiis daawwachiisaa turreen jalqabumarraa irreeffattoonni Mareeyoo jechuu gara horaa eddaa gara bu'anii booda egaa achitti eebbaa fi keessumattuu dhaamsa gurguddoo dabarsanii jiranii manguddoonnis namoonni keessummoonni asirratti argaman akkaataa isaan dhaamsa dabarsaniin keessattuu irreecha bara kanaa kana adda ka godhu waggaa dabree mootummaan faashistii wayyaanee uummata keenya hora harsadii irratti jumlaadhaan fixe isa yaadachuudha. Amma immoo wayitaa irreecha kana kabajaa jirrutti egaa uummanni keenya Oromiyaa bahaa kibba bahaa fi kibbatti daangaa isaa lafa isaa hin gadhiisu jedhee irratti wareegama
wareegama wayita jiru kanatti ayyaanni irreechaa kun kabajamaa jiraachuun egaa haala addaa akka taasisu dhaamsi asirraa darbaa ture. Keessattuu wareegamtoota waggaa dabree hora harsadiitti irra ga'e yaadachuudhaan dhungoo qabsiisuudhaan dhaamsa garaagaraa dabarsuudhaan egaa kabajamee jira, kabajamaatti jira. Wayita amma irreeffattoonni gara irreechaarraa as deebi'anii bakka dhangaa Oromoo itti dhamdhamanitti walitti qabamanii jiran. Egaa sagantaan kun akka bahetti ammallee kan itti fufu ta'a. Tamsaasni keenya sin duukaa jira. Hanga dhumaatti akka nu hordoftan sin affeera. Uummanni keenya biyya keessaa fi biyya alaatiin nu daawwataa jirtan baga ayyaana irreechaa bara 2017 fi yaadannoo wareegamtoota irreechaa waggaa dabree fi akkasumas uummata keenya daangaa irratti wayita ammaa wareegamaa jiru bifa kamiin cinaa dhaabbachuu qabna isa jedhu yaadachuudhaan kabajamaa jira waan ta'eef kun kan adda isa taasisudha. Egaa bakka jirtanitti uummanni keenya baga geessanii warri of kaltanis baga of kaltanii warri immoo biyya keessaa fi biyya alaatti ammas kabajachuudhaaf baatii fulbaanaa kana karoorfattan hundumtu milkaa'aa jecha sagantaan keenya ammallee itti fufa. Gidduutti immoo keessummoonni biyya kana keessa jiraatanii fi magaalaalee garaagaraa irraa dhufanii kabajaa jiran maal jedhu beektonni hooggantoonni amantii keessattuu aadaan irreechaa kun Oromoo biratti mallattoo tokkummaa ta'ee deemaa jiru kanarratti yaada maalii qabu? Wayita ayyaana irreechaa kana kabajnu waggaa dabree mootummaan wayyaanee uummata keenya dhibboota hedduun lakkaa'aman fixe yaadachuu fi akkasumas immoo wayita amma irreechi kun gaggeeffamaa jiru lafa keenya murree hin kenninu jechuun Oromiyaa bahaa fi kibba bahaa kibbatti uummanni keenya kufee diina isaa kufee kuffisaa lafa isaa daangaa isaa irratti dhumaatti wayita jiru kabajachaa jirra. Isa kana irrattis maal jedhu? Hayyee lubarraan jalqaba. Luba baga geessanii. Baga geenya wajjin. Hayyee lubamee aadaa ayyaana irreechaa kana akkamitti ilaaltu silas? Ani tokkummaa Oromoon kana keessatti arge. Oromoon iddoo garaagaraatti haala garaagaraatiin gargar ba'ee otoo jiru kun dhalachuunsaa gara duriitti deebisee dur Oromoon waggaatti isa tokko gadi ba'ee Waaqayyoon galateeffata. Waaqayyoon immoo galateeffatu muka jalattis taanaan tulluu jalattis taanaan bishaan guddaa biraattis taanaan wanta gurguddaa kana isa Waaqayyo uume kana bira dhaabateetu galanni siif haa ta'u nyaata kan nu kennite horii kan waliif nu horsiifte namaaf fayyaa kan kennite jedhee Waaqayyoon galateeffata. Kana keessa wanti hamaan tokkichi hin jiru wanta gaariirraa kan hafe. Wanti gaariin kun immoo nagaa biyyaa eeguudhaaf tokkummaa biyyaa eeguudhaaf jaalala cimsuudhaaf kan hojjetamu waan ta'eef kun amantii akka fedhee ittiin iyyuu kan mormu miti jedhan. Ayyaddu galatoomaa lubaa. Mee Dooktar Sufiyaan Anis gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Hedduu baga hundaa'u walagarree ayyaana irreechaa waliin kabajuu dandeenyeen ja'a. Keessaafuu gama tokkoon gammachuun guddoon natti dhaga'amtu aadaa teenya Oromummaa teenya waan calaqqisu hatee irreecha aadaa zamana dheeraa ture kana biyya Jarman kana keessatti guututti kabajuu danda'uu keenyaaf duraan dursee qoree qindeessituu tanaaf dargaggoodha muuxannoollee hedduu qabaachuu baatan irraa qophiin isaan qopheessanii nu agarsiisanii manguddoo gammachiisan shamarran keenya gammachiisan cufa ilmaan Oromoo cufa kan nu boonsisu waan ta'eef hedduu galatoomaa waan juunjaa gama biraatiin obboleeyyan keenya ilmaan keenya bara dabre 2016 ayyaana irreechaa kanatti kan mootummaan biyya san bulchuu kan amane nama 662 kan aadaa teenyummaa fi Oromummaa teenyaa fi identitii Oromoodhaa Oromoon biyya teenya irratti abbaa ta'uu qabna jedhanii lubbuu isaanii kadhabaniif rabbi jannataa kennuu fi fuula duraas qabsoon ilmaan Oromoodha kan tokkummaan ilmaan Oromoodha jabaannee alaa fi biyya osoo hin jenne takka taanee gaafii ijoolleen teenya irraan tana lafa qeerroo lafa kaatee dubbattu tun hojii irratti akka ooltu Oromoon bilisa akka taatu abdii teenya aadaa teenyaas ni jabeeffannaa. Fedhii teenyaas humna teenyaan tokkummaa teenyaan ni arkanna isinis as keessatti arkamtanii har'aan tana biyya Jarman kana keessatti ilmaan Oromoodhaa bakka takka wal geenyee ayyaana irreechaa kana akka kabajnu ilmaan Oromoo ka biyya jiranis ka biyya jiranis akka arkan nu dabarsaa jirtanii hedduu isin galatoofannaa dammaqaanis Mahammadiis galatooma OMNs galata guddaa qabaan jaa.
Ayyee Dr. Sufiyaan Ahmed hedduu galatooma walitti deebina. Mee adde Fatiya egaa atis haala irreechaa kanarratti si argine akkuma isaan yaada dabarfatan mee dhimma kanarratti keessattuu uummanni keenya haala kanaan walitti dhufee bara kana yaadannoo adda addaatu jira. Waggaa darbee wareegamtoota jira. Amma immoo uummanni keenya daangaarratti dhumuudhaaf dhumaa jiruuf wal tumsuuf wal gargaaruuf wayita qeerroo walitti labsaa uummanni keenya biyya keessaaf alatti walitti labsaa jirutti ayyaanni irreechaa kun asitti kabajame. Ati akka dubartii Oromootti yaada maal qabda kanarratti? Galatoomii duraan dursee baga isiniin ga'e isiniin jedha Oromoo addunyaa keessa jirtan hundaaf. So hardaan tana amantii osoo gaggarin baasiin islaama kiristaana hundaa'u akkasitti dura ka dhaabatan hedduu jiranii jalaa dinnee as dhufne daranuu akka jabaannu nu godha Oromoo waggaa dabre akkasitti 600 oli akkasitti dhumatan. Sun nu jabeessuu qaba aadaa keenya UNESCO irratti galmeeffamee waggaa 60 abbootiin keenya as nuu fidan kana nuyin dargaggoonni Oromoo ijoollee teenya itti guddifachuu qabna osoo amantii hin laalin waa takka hin laalin ka akkasitti wayyaaniin Oromoo teenya fixxee obboleeyyan teenya abbootii teenya fixxee tun daranuu nu jabeessaa jiran isaan baay'ee gowwa nuyin bira tarree jirra nu qaroomnee jirra amma booda akkasitti nu sodaachisuu hin danda'anii ka fedhan Oromoon miliyoona 40 oli miliyoona takka haa fixan nu hin geenna ijoollee jajjabduu qabna ijoollee itti guddifachuu jirra an dhiyoo kana biyyatti deemee jira undercover biyyatti deemee ture ijoollee didiqqoo waggaa 7 fi waggaa 8 dubbisee jira ijoollee Oromoo qubee generation maal naan jedhan atin ijoollee karrayyuuti moo arsi moo jedhee gaafadheen dogoggora kiyya ture maal naan jedhan nuti Oromoodha waan akkasiin beenu ateessaa dhufte naan jedhan qaanyi kun qaanyiidha amma booda nu Oromoon tokko aadaa qabna aadaa adda adda qabna aadaa 60 qabna haa jabeeffannu nu hundinuu bakka jirrutti aadaa teenya haa guddifannu haa jabeeffannu kanaaf osoo aadaan hin qoqqoodin amantiin hin qoqqoodin nu tokko taanee biyya teenya bilisoomuu qabna Oromoon ammoo nu warri as jiru diasporaan as jiru hedduu nurraa eeggatan biyyatti hedduu abdii nurraa qaban dhugaa dubbachuuf qeerroon achitti humnaan socho'uu jirti. Nu ammoo asiin nuttu OMN itti asiin ga'e qeerroo informationii kennineefi jechuu asirraa waan deemu karaa maallaqaanis ta'e informationis ta'e diaspora asittu Oromoo achi bilisoomaa jira bilisoomsaa jira oduu asitti hoololaa gadhiisan kana nurraa dhiisaa akkasuma itti fufnaa hagammaa wanni dalagaan hojjetame kun diaspora hojjechuu jira diasporaan mataa ol qabatee itti fufuu qaba maallaqa qabnu saantimii takkallee tan haa gargaarru qeerroo hedduutu dhahamee mana keessa ciisee jira ka ijoollee qaban bakka kana dubbachuu barbaada irrachaan laa ta'u irrachaan amma politika ta'ee jira politika Oromooti amma propaganda ta'e nagahuu ta'uu qabdi itti fufuu qabna amma booda haga dandeenyu biyya qeerroon humnaan lubbuu isaa kennu jira nu ammoo saantimii takkallee taanaan information hin taanaan haa itti kenninu OMN wanni ani dhaamadhu ammallee taan itti fufa hoolola OMN itti fidan kana namni biyyaa quban qabu diasporaan lang vaayilish itti ta'e xiqqoo boring itti ta'e namni waraqaan qabu mana keessa taa'ee oola dhugaa dubbachuuf baay'ee wanni ta'ee jira yeroo sa'aatti dabarsan kana dubbii jalaa dhiisaa dalagaa keenya itti haafufnu ka odeessu oduu itti dhiisamaa miti nu ka warri hojjennu kuni haa hojjennu jedha itti haafufnu itti jabaanna amma booda hojii malee haasaa miti qeerroon hedduu diaspora irraa abdii qabdi kijibaa wanni asitti deemaa jiru gosan beetu amantiin beetu qeerroon biyyaa abdii guddaa nurraa qaban kanaaf itti fufnaan siin jedhaa galatoomii. Jidoo egaa ati warra qindeessaa koree ayyaana kanaati mee akkuma waliigalaatti ayyaana kanarratti milkiin argame maali jetta? Duraan dursee ani ummata kana hundaa galata galfachuu barbaada. Haa ta'ullee garuu koreen tuni dalagaan isiin dalaydee jettee humna isiitii oli yoo lakkoofne jedhe nama 10 hin guunnu garuu wanti dalaynee jennu waan kanaa oliti. Isa kanaaf waa tokko wanti an jechuu barbaadu irreecha jechuun irree ummata keenyaati. Irreecha jechuun irree qabsoo keenyaati. Eenyullee namni fedhe waan fedhe taa'aman namni fedhe siyaasa fedhe haa oofu irreechi galma tokkummaa ummata keenyaati amantii fedhannillee yoo qabaanne jenna anaadha jiloon bakka kana jira boru nama biraati jira
an fakkii ta'e malee koree yookiin dhimma jilooti miti kun dhimma Oromoo guutuuti. Bor hundi isaatu dhufee bakka kanatti bor abbaa itti ta'uu danda'a. Abbaa ta'uu osoo hin taane anjiloon barana qopheessa malee bara dhufu kan isaaniiti. Isaan kanarraa muuxannoo fudhatanii dalagaa kana warri bor itti fufu haala kana akka deeman abdii qaba. Yeroon qabu yeroo biraa walitti deeman galatooma. Ayyee walitti qabaa koree ayyaana irreechaa Firaankiifart obbo Jiloo Dhaabii hedduu galatoomi. Uummanni keenya biyya keessaa fi daangaa isaa kabachiifuuf wayita nun irreecha kabajaa jirru kanatti wareegama kaffalaa jira. Kanaaf tumsaa wal bira dhaabbachuu wal gargaaruu tokkummaa asitti mul'atu kana hojiidhaan agarsiisuun barbaachisaadha jedhanii warra yaada kaasantu jiranii isinoo carraa kanaan dhaamsa isin dabarsitan lubatas garaa egaa akka abbootii amantaatti isinis dooktar mee yaada gaggabaabduu qabdan akka ibsattan carraa isinii kenna. Erguma biyya kana dhufeetii ani kanan dubbachaa ture Oromoon tokko ta'uu qabaa kan jedhudha. Isarrattis wanta hojjedhe danuutu jira. Garuu yeroon isaan geenye namni dhaga'uu hin dandeenye amma yeroo isaatu ga'e. Yeroon kun yeroo tokko nu godhuudha. Ani Oromoo keessa namni tokko yommuu du'u akka waan ofii keenya duuneetti ilaaluudha. Inni bishooftutti ta'ee daarii dhaabee kana darbuu hin danda'u sichi. Oromoon kana obsuus hin danda'u. Manas kan jiru alas kan jiru kana obsuu hin dandeenyu kiristaanas taane islaamas taane waaqeffataas taane eenyuunis taane Oromootu dhume achitti. Anatu du'e jechuudha anatu rukutame yoo jechuu dandeenye amma kan walitti nu qabe kuni haala akkasiiti. Haalli kun itti fufuu qaba. Tokkummaa keenya jabeessa waan ta'eef wanta kana jabeessuun hojii keenya nuyi jechuudha. Inni keenyatu rukutame nutu madaa'e nutu du'e. Nutu dhiigaa jira lafa keenya dhiigaa jira waan ta'eef lafa keenya isa dhiigaa jiru nurraa fudhatamaa jiru saba keenya isa buqqa'ee balbala namaa dura dhaabatee kadhatu kan Oromoo kadhatu takka argeen beeku Finfinneettan arge jaarsa kadhatu nan gadde kuni jira amma biyya keenya keessaa kana hambisuu qabnaa kan jedhamu yaada kan biraa waan xinnoo kanan itti dabalu waan tokko wanti Oromoon gochuun irra jiru wanti miidiyaan kunis gochuun irra jiru. Isa nutti mamu caalaatti warra kan biraatti utuu himneeti baay'ee gaarii afaan kan biraatti afaan isaan hubataniin maaliif yoo kana waluma duwwaatti dubbannee numa biratti hafa waan ta'eef kanan warra miidiyaas taanaan ofii keenyas taanaan warra biyya kana jirru itti dubbachuun barbaachisaadha isaanii wajjin hojjechuun barbaachisaadha ijoolleen keenya baay'een isaanii yommuu isaanii addanatti galmeeffatanii hin didama maaliif akka didamu nu bira ga'uu qaba dubbii kana mormuu qabna namni du'aa waan jiruuf du'a baqatanii warri dhufanii iddootti baqatan argachuun isaanirra jira kanaaf warra biyya kanaa wajjin warra biyya keessa jiru keessatti isaanittis dubbachuu afaan isaaniitiin aadaa isaanii keessa jirra waan ta'eef miidiyaan kunis kan irratti tu jabeessee nu hojjete baay'een gammadaa amma adeemne kana caalaatti adeemuu dandeenya jedheenii hima. تدرى نون داو المان أوروبولا خبيه جروس خبيه جروس درنو والبرد أبنة غرغر سخينيان كابين خينيان أكغارت ولي تمسوق أمنا ولي تمسوق أن بكيون توكم ما جتون وامبراتي مي توكم ما جتون والغرغارو كابين خينيان هم نخينيان والبرد أبچو ولي دربچو جتون تانا توكم ما جتون خناف خناران تنديني ورميا بكيوتو خيسافو أمتا خملا مرة جالكابي لفتتين خيسافو است ورميا خيستي Somaaleedhaan liyyuu poolisii jaamaniin hoggayyuu ajjeefamaa dararamaa rakkachaa buqqa'aa bakka waan nyaatullee dhabaa jira. Akkasumaanis ammoo Oromoon Boranaa keessa jiranis har'a kunoo Wallollee keessa jiranis Kibbaattis akkanatti bakkayyuu rakkamaa jiran. Rakkoo tana ilmaan Oromoodhaa kabiyyaalaa jirru qabeenya kana bira dhaabbannee har'aan tana yoo guyyatti haa xiqqaattu ooyiroo takka yoo walitti qabne jarman keessa hajirru kun horii hedduu walitti fiduu dandeenya gargaarsa keenya barbaachisaadha yoo
nyaatallee waan nyaatallee warra hin qabne kanaaf nuti akka gaariitti gammannee biyya tana keessa jiraachuu qabna bilisummaadha qabna hojiis hojjenneeti waan nu harka jiru ni qabna kana cufaan bira dhaabbachuudha dhugaadha gama miidiyaatiin gargaarsa guddaa jira gama politika gama dippiloomaasiitiinis gama biyya jarman kana keessatti rakkoon oromoon irra jirtu ilaalchisee hojii hedduutu deemaa jira kana cufaa walitti qabnee gama dippiloomaatikaa haa ta'u hojii politikaan haa ta'u hojii gargaarsaan haa ta'u fuula dura deemuu qabna ilmaan keenya ijoollee teenya tanarraan tana qawwee horii oromiyaatiin bitamtee ilmaan oromoo itti dhumanii dhiigni isaanii ganna qabu kana dhiiga keenya jennee bira dhaabbachuu qabna qabeenya keenyaan san bira dhaabbachuun dirqama lammummaa oromooti jeetiin amana. Dr. Sufiyaan Galatooma egaa asuma sincinaatti ka argaman obbo Caalchisaa Waamii egaa keessummaadhaan biyya Deenmaark irraa dhufanii asitti immoo obbo Baqqalaa Tafarraa warra irreecha biyya Jarman keessatti yeroo dheeraa dura eegalanidha. Mee isaanis haala keessattuu obbo Caalchisaa irraan jalqaba obbo Caalchisaan Deenmaark irraa haala waan dhuftaniif haalli kabaja ayyaana irreechaa kana ilaalchisee sila waan yaadannoo fi uummanni keenya xiiqiidhaan kabajuu akka qabu dhaamsa dabarfattaniit haa ta'uti wayita ammaa kana wayita amma irreecha har'a guyyaa kana kabajaa jirru uummanni keenya baha Oromiyaa kibba bahatti daangaasaa lafasaa muree hin kennu jechuudha wareegama kaffaluu irratti argama isa kanaaf immoo tumsi hedduu barbaachisaadha ka jedhu dhaammannoon ka dhufu egaa tokkummaan akkaataa kanaan biyya garagaraatti mul'ataa jiru kun ayyaana irreechaan sababeeffate isa kana gara hojiitti jijjiiruu maal ta'uu qaba jettanii yaaddu obbo Caalchisa. Galatooma carraa kana naa kennuu keessanii fi ummata kana akka inni tokko hin taane akka inni humna argatee abbaa biyyummaa isaa hin mirkaneeffanne gochuudhaaf waan ta'eef ummanni keenya immoo bakka jirutti kana beekuudha qaba. Waan diinni deemuuf adeemsa diinaa kana beekuudha qaba. Kana yeroon jedhu galiin keenya maali? Dhuguma dhaabolee adda addaa jira, biyya adda addaatti hawaasa adda addaa jira, baay'ina qabnaa, beekaa qabnaa, xiqqaa qabnaa, dargaggoo qaroo ol deemu meeqa qabna? Egaa kuni hundinuu ani dhaamsin ani dabarfadhu. Kaayyoo tokko yoo maal goone diina kana ofirraa buqqifnee bilisa baana ummata keenya isa beelan dararamaa xiyyiitiin dhumaa waraanni irratti banamee akkasitti deemaa jiru kana akkamittiin gargaarra kan jedhu gaaffii bilbiltuu murteessituudha. Kana gaa yeroon jedhu isa biyya keessa jiru caalaa ummanni alaa kun haga tokko yoo qaamanillee bakkee sanitti argamee akka isaanii waan sana fudhachuu dadhabe as ta'ee waa tokko qindeessuudhaan horii walitti buusuudhaan yaadan beekumsaan gargaaruun baay'ee tokko barbaachisaadha. Ummanni keenya gorsa argachuudha qaba. Waan ifatti baanii dubbatamtu jira, wannan dubbatamte jira, sun hundi adda bahee ummanni keenya akka beeku, akkatti diina ofirraa faccisu isa sana gorsuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Gara biraa inni guddaan gargaarsi ikonoomii baay'ee tokko barbaachisaadha. Maalifiin ummanni keenya dararamarra jira. Warri diina kana ofirraa faccisus ikonomiidhaan waa tokko gargaaramanii yoo meeshaa wayin bitatin yoo waa tokko galaan qabaatin diina sana ofirraa deebisuu waan hin dandeenyeef ummanni ala jiru kun wal dhaga'ee amma irreessi bakka adda addaatti deemaa jira walitti dhufuudhaaf qunnamtii carraa gaariitu jira. Carraa kana keessa amma naannoo tokko illee koreen waan dhaabbate fakkaata warri waan kana qindeessanii inni cimeetoo itti fufuu qaba ummanni keenya immoo gargaarsa sanatti hirmaatee waan danda'uun bira dhaabbachuu qabaan jedha. Hedduu galatooma Obbo Caalchisaa mee isinis keessattuu bara kana gaa ummanni keenya haala xiiqii waggaa darbe wareegama kaffaleen amma akkuma argaa jirrutti biyya alaattis argaa jirra hedduminaan baheetu kabajataa jira biyya keessattis akkuma kana ta'aa jireetu abbootiin gadaas dhaamaa kan jiranii haa ta'uti bakka sanatti siidaa adda addaa dhaabuun ammas ummata keenya kan garaa booressu sirni sun raawwataa jira mee isa kanarraa ka'uun dhaamsa ummata biyya keessatti irreecha kana kabajuuf deemuuf dhaamsi qabdan maali Obbo Baqqalaa? Galatoomaa irreecha kana yoo kabajnu ija lamaan kabajna akka irreessaatti akka duudhaatti akka aadaatti irreessa waaqaan galata jechuudhaaf kabajna kun hanseenaati inni lammaffaan garuu bifni isaa gara tokkoon fuune yoo laallu
waggaa har'aa uummata keenya dhiigni isaa dhangala'ee kan du'ee kan naafatee kan biyyaa bahee sababa sanaan qabatee kana yaadachaa gaddaa galateeffanna waaqaan waan ta'eef irreessi kun bifa lamaan ilaala har'a waan asitti kabajnu kanaa jechuudha. Inni gara biraan uummanni keenya biyyarraa buqqa'uun ammallee gara fuulduraatti waan bar'een gaddaa nu mudate sun deebi'ee nu mudatu ta'uusaaf wabii hin qabnu. Maaliifi bara 1992 wataritti nama 300 oltu hiriira ba'an meexxii harkatti qabanii hiriira ba'anii wataritti nama 320 wayitu dhumate bakka tokkotti jechuudha. Gaafa jalqaban dhiiga dhangalaasuudhaan dhufan. Kun immoo sirna biyya koloneeffataa keessatti waanuma jiru adii haa ta'u gurraacha haa ta'u uummanni biyya namaa dhaqee weeraru tokko meeshaadhaan busha. Taa'umsa barcuma araaraa irratti dhufanii biyya kana nagaan gadhiisu waan jedhu ani akka nama tokkotti amantiin qabu. Maaliif yoo jennee warri karaa nagaa biyya keessaa qabsaa jiran akka ijaarsaatti eeyyama qabaatanii socho'aa jiran har'a iddoo isaan jiran ni beekna jechuudha. Har'a isaantu harki isaanii duubatti hidhamee mana seeraatti isaanitti mana jara kanaatti dhiyaataa jira jechuudha. Otoo karaa nagaa barbaadu ta'ee warra hidhatee isaanii lolla jedhullee yoo lolan uummata karaa nagaa socho'u kana dhiiga isaan dhangalaasanii namoota ijoo ta'anii karaa nagaa dorgommii filmaataatiin biyya sana aangoo jijjiirruu akka jijjiiramu akka diimokiraasiitti deemamu yaalan kana warra umurii isaanii guutuu immoo itti qabsaan bifa kanaan. Akka Profeesar akka Dooktar Mararaa Guddinaafaa akka Obbo Baqqalaa Garbaafaa fuunee yoo laalle qalamarraa hanafe homaa harkaan qabanii dhagaan darbanne qawwee qabaatanii loltuuf jalaa qabaatanii garaa kana nutti dhukaasanii jedhu. Kun maal godha? Waan inni itti nu agarsiisu tokko karaa nagaa jarri kun yoomillee taanaan deebi'anii karaa nagaa waa jijjiirree nagaa buufnaan jedhu akka hin jirre natti dhaga'ama gama kootiin. Gama kaanitti immoo deebinee qe'ee keenya keessa rakkoon hin jiru jennee of ilaaluu qabna. Sobuun nurra hin jiru irra dibuun nurra hin jiru. Rakkoon har'a nurra jiru rakkoon wal gidduutti jaarmoleen keenya qaban irraa dhufe. Itti gaafatama biyya keenya keessatti dhumaa jiru irratti gama tokko wayyaaneen itti gaafatama yoo jennu jaarmoleen keenyallee qooda sana ilaalanii wal ta'anii diina nurraa faccisuu uummata keenya irraa faccisuu didaniif itti gaafatama isaa qabu jedheen ilaalan. Keessumaa amma daangaa biyya ollaatiin jiru kana fuunee yoo laalle gara bahaatii waan natti dhaga'amuun qaba. Gaafa sana ani barataa kutaa reefuu 11ffaa keessan jira. Uummanni bahaa Somaaleen yeroo inni weeraree hamma dirree dawaatti deemee lolu sana harka qullaasaa dhumateetu loltuu Itoophiyaa otoo hin taane qotee bulaa kanatu irraa faccisee Somaalee biyyarraa baase. Har'a garuu Somaalee isa gara kaanii maqaansa akkasaa jedhamu malee hannu lolu Finfinnee keessa taa'eetu isaanii hidhachiisee isa ofirraa faccisu immoo dhaqee manatti ajjeesee isa waa ulee harkaa qabu immoo mancaa harkaa guuree ajjeesaa jira waan ta'eef hannu ajjeesaa jiru daangaa keenya weerarchiisaa jiru isa Finfinnee taa'u. Kanaaf yaada qalbii keenya jaarmoleen siyaasa keenya qalbii isaanii kanaan hubatanii gowwomsuunis isaaniirra hin jiru uummata keenyallee sobuun isaaniirra hin jiru fuula isaanii gara tokkotti waa tokkoon kaasuu barbaada. Jaarmoleen siyaasaa biyya adda addaa keessatti dhaabbatan han isaan rakkatan deeggarsa uummataa dhabuudhaan hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo irraa jalqabee jaarmoleen uumamaa dhuman hundumtuu deeggarsa uummataa dhabnee jedhanii waan komatan waan himachuu danda'an hin jiru. Uummata mana keessaa ta'u harka duwwaa ta'u beekaa wallaalaa ta'u kumaatamaan miliyoonaan jala dhangala'aa jira. Isa kana wal faana gumeessanii humna godhanii gara kallattii kanatti deemna. Yoollee harka kennuun nurra jira jedhan bar harka kenninee jaarmaa waliin teenye harka kennuu dandeenya jechuun gara tokko. Waan gochuu hin dandeenye tokkoon uummata kana fuuldura dhaabbatanii kana goona jechuun gatiin qabu. Isloogaanii duwwaa. SMT kanaaf qalbiin isaanii nu illee hanjaarmolee keenya deebisee yoo nu miilla jalaa fudhanne yoo nu fuula keenya irraa galagalfanne isaan kana deebisuudhaaf haqasaas dandeettiisaas qabna natti fakkaata nu wal gidduu keenyatti afaan tokko ta'uu isa du'aa jiru laaluudha. Isa abbaa barcumaa achi ta'ee abbaa barcumaa as taa'ee kana jedhu miti. Isa du'u sana laallee biyya abbaa keenya biyyan qabnu taanaan Oromummaanis hin jiru. Inni asitti arginu kun dargaggoonni kun waggaa 15 kan asin turre han biyya isa baase
biyya Awurooppaa jireenya barbaada jedheen dhufne biyya baasaarraa ari'ameetu buqqa'eetu dhufe diinni gaafa biyyarraa si buqqisarraa jalqabee bal'ifachaa deema. Kanaaf hamma daangaa Oromiyaa han jedhamtu sun hin jirtu jedhamuurra otoo hin geenye hundi keenya qalbii keenya naanneffannee ilaaluun irra jira han jedhuun qabaan. Kana isarraa immoo laachisee irra caalaan warri irreessarraa qopheessan dargaggoota ofii isaaniifuu qubsuma hin qabne haayimii keessa jiran maallaqa isaan lubbuu qoonqoo isaaniif itti taatu itti darbatamtu kana qopheessani Waaqayyo humnaa isiniif haa kennu qabeenya isinitti haa horu fayyaa taa'uun immoo nama isaan faana deemne wal faana deemne beregeree kana kabajannu nu haa godhuun jedhaa galatooma. Ani Dasituu Qajeelaan jedhama. Mee har'a irreecha har'aa kana akkamitti ilaaltanii adda Dasi? Baay'ee gammadee jira. Waa'ee biyyaatu baay'ee natti dhaga'ama. Akka dubartiitti immoo as dhaabbadhee akka haadhotiitti immoo baay'ee natti dhaga'ama waa'een biyyaa waa'een dardara keenya iddoo kana dhaabbatanii jiranii ijoollee mana tamaarii dhaquun isaanirra jiru barumsa barachuun isaanirra jiru ijoollee guddachuun isaanirra jiru biyya alaa dhufanii rakkinaan bishaan keessa ba'anii kaaniin du'anii iddoo kana ga'uun isaanii hammam akka jabaa ta'uu agarsiisa. Maaliif immoo waa'ee oromummaatiif kan isaan ba'anii bashannanuuf tuun ta'ini bilisummaa keenyaaf waa'ee bilisummaa oromootiif waa'ee biyya ofii danda'uu gara olitti guddachuudhaan kan ka'e biyyaaf dadhabnaan as dhufani kuni garaa haadhaa baay'ee raasa haa ta'u iyyuu malee abdii kutachuun nurra hin jiru aadaa ofii immoo tufachuun namarra hin jiru. Maaliif guyyaa har'aa asitti argamuun ijoollee argamuun keenya baay'isee itti baaca waggaa dheeraa biyya kana jira waa'ee umtiyyuu irreenchaa jechuun waa'ee amantiiti amantii duwwaatuun ta'anii waa'ee aadaa ofiiti Oromoo kan baay'isee gargaarsa irra jiru tokkummaa keenya ulfina walii kennuudhaa fi waliif amanuudha amantiin garaagara nuun baasu fakkeenyaaf kiristaana ta'uu fi islaama ta'uun garaagara nuun baasu nuyi Oromoo. Kanaaf giddiitti nuyi haadhotiin ijoollee keenya gaarii goonee barsiisuun nurra jira qabeenya qabaannuunis yaada qabaannuunis ijoolleedhaan tokkummaa Oromoo barsiisuun nurra jira kanammoo hojiidhaan beeksisaa deemuun namarra jira ilmoon Oromootaa walii haa galu eessaa bitaa mirgaa haa ba'u waliigalle hin jabaanna wal barsiifna waliin tuffatinaa waliigalaati ennaa waliigalle immoo warra nu dadhabsiisan yookaan immoo diina keenya mo'achuu hin dandeenya. Diina keenya iyyuu mo'annee ofitti deebisuu hin dandeenya. Kanaaf tokkummaan Oromoo baay'ee barbaachisaa jedheen sagalee kana dabarsan. Akka waliigalaatti irreecha bara kana waggaa waggaan biyyoota adda addaattis kabajataa akka turtan quban qaba. Haa ta'uuti irreecha baranaa kana maaltu adda godha adda bootas fa'i? Egaa akkuma argitu kanatti irreecha baranaa adda kan godhu ijoollee dargaggoo qeerroo akkuma biyya meeqa qaxxaamuranii dhufanii barahaa meeqa qaxxaamuranii mootummaa faashistii TPLF jala lubbuu isaanii bararsuudhaaf as dhufan kanatu akkanatti innaa ayyaaneffatan innaan argu waggaota kurnan darban kana irreecha irreeffadhuuf inni har'a hedduu adda ijoollee dargaggeessa ijoollee haamlee qabdu ijoollee oromummaa isaanii dhugaatti dagaagsuuf guddisuuf eenyummaa isaanii waan ijaaluun innaan argu ittuu na gammachiisa. Ayyee egaa tokkummaa mul'ate kana gara hojiitti jijjiiruudhaaf hundumtuu hawwii qabu ni ibsa. Sinoo gama keessaniin wanti kun lafarratti mul'atuudhaaf maaltu ta'uu qaba? Mallattoon tokkummaan waliigaltee mul'ataa jiru kun Oromoo yoo walitti fide Oromoon bakka yaade sana ga'uudhaaf hedduu salphataa ka jedhu yaada jira. Isinoo maal jettu kanarratti? Dhugaadha kana akkuma biyya keessaa qeerroonii fi uummati Oromoo tokko ta'ee ka'ee jirutti ala bakkee kanatti illee Oromoon tokko ta'uutu irra jira. Yaada garaagaraa qabaachuun waanuma jiru waan huumaati. Garuu Oromummaa fi eenyummaa keenya dursuutu irra jira. Kanammoo hojii irratti agarsiisuudhaaf bakka jirrutti nuti akka Oromootti akka eenyummaa keenya akka hin banne ijoolleen keessaayyuu dargaggoon amma dhufan kun walitti qabamanii akka guddatanii
gochuudhaaf ala kanatti dafnee waan dhaabbata tokko instituushinii tokko dhaabbachuutu nurra jira. Kana jechuun calqabaa bakka jirrutti hawaasa dhaabbachuun nurra jira. Hawaasa jechuun ennaa jennu yerootti wal gargaaruudhaaf uummata of danda'ee asitti rakkoo ofii mo'ateetu uummata biyyaa gargaaruu danda'a. Kana gochuudhaaf bakka jirrutti hawaasa keenya ijaarrannee tokkummaadhaan wal dhaabbannee waan dhufu hundaa ofirraa deebisuu dandeenya. Ennaan kana jedhu dhaabbata tokko dhaabbachuun nurra jira. Nu Oromoo biyya alaa jirru kun dhaabbati kana keessatti kan qeerroon keessa jirtu, kan dubartiin keessa jirtu, kan dargaggoon, kan maanguddoon, kan hawaasni waldaan garaagaraa amanteedhaan ijaaraman hunda oromummaadhaan iddoo tokkotti dhufanii instituushinii tokko yoo ijaarratanii instituushinii sanaan uummata biyyaa kana akkamitti deeggaruu dandeenya, akkamitti gargaarsa gochuu dandeenya jennee lafatti gadi buuneetu waliin haasofnee garaa bal'annee obsaan wal dhaggeeffannee ummati Oromoo walitti dhufee haasa'ee otoo waliigaleen adda adda bahee hin beeku muuxannoo hin qabu rammarratti. Ammas kan barbaachisu obsaan dhufanii waan jiru guddumaa irratti haasa'anii yoo garaagarummaan jiraate garaagarummaa sana boru hiftaan hiikna. Amma rakkoon guddaa jiru uummata keenya gaaga'ama hamaatu irra gahaa jira. Akkamitti uummata keenya bira geenya? Uummati keenya dhumaa jira. Sanyii duuggaatu nurratti deemaa jira. Kana hundaa gochuudhaaf iddoo tokkotti dhufne iddoo tokkotti waliigallee tokkoffaa lammaffaa sadaffaa maal goona jennee lafa keewwachuudha. Kana hundumaa waliigallee wanta barbaanne sana waan hin geenyeef hin jiru. Kanaaf immoo fakkeenya uummata keenya biyyaa ta'uutu irra jira. Biyyatti uummati keenya tokko ta'eera. Uummati keenya walirratti dhumaa jira, walirratti du'uu jira, wal gargaaraa jira. Asitti alattis kana fakkeenyaan fudhachuun nurra jira. Dabalaan qabu waa'ee keenya kana OMN'n afaan garaagaraatiin internationally afaan Ingiliziyaa ta'uu afaan Jarmanii ta'uu gaariitti yoo dabarsitan biyya lafaanuu beeka. Baay'ee barbaachisaadha kun niiwusii dabarsuun afaan keenya duwwaatu hin ta'in afaan alaatti maaliif caalaa isaaniif gala yoo naannurraa dhaga'an. Ayyee maqaan koo Girmaa Alamuun jedhama. Itti aansuudhaan egaa Oromoota hundaa Oromoo biyya Jarmanii keessas ta'ee biyyoota baqannaa adda addaa keessa jiran akkasumas Oromoota biyya keessa jiraniif guyyaa ayyaana Irreechaa guyyaa yaadannoo itti aadaa keenya duris dhumaatii keenya uummata dheengadda nurraa dhumeetis itti yaadannu baga guyyaa ayyaana kabajamaa kanaan isin ga'een jedha. Itti aansuudhaan egaa nuti dargaggoon biyya Jarmanii qophii ayyaana Irreechaa kanaaf yeroo dheeraadhaaf tokkummaadhaan akkasumas harka wal qabanneetiniin xiiqiidhaan dhumaatii keenya uummanni keenya biyya keessatti qeerroon keenya biyya keessatti dhumansan yaadannee aadaa keenyas uummata biyya biraatiifis beeksifnee kaayyoo keenyas kan of duraa waliin wixinannee akka gargar baanuuf tokkummaadhaan yeroo dheeraa irratti hojjechaa turre kan qopheessineedha jechuudha. Tole sochiin biyya kana keessatti yookaan agartee walitti dhiyeenyi dargaggoo maal fakkaataa siin jechuu barbaada? Walitti dhiyeenyi dargaggoo yeroo ammaa kana Jarmanii keessatti ta'aa jiru baay'ee biyyootuma biraatiifis fakkeenyummaa gaarii kan qabudha. Ani biyya Jarmanii keessa naannoo magaala Daarmishtaat irraa hin dhufe akka magaala Daarmishtaatitti jalqabbii tokkummaa Oromoo hawaasa Daarmishtaat jenneetiin hundeessuudhaan sochii adda addaa warroota mirga dhala namaatiin falman faana hojjennurraa kan ka'e hojiin keenya dhageettii guddaa fi kaayyoo keenya of duraatiifis gaarii ta'uusaa waan barameef akka sochii baqattoota Oromoo Jarmaniititti ijaaruudhaan yeroo ammaa kana warroota mirga dhala namaatiif falman faana hojjechuudhaan dhiibbaa Oromoo irra jiru akkasumas dhumaatii uummata Oromoo irra gahaa jiru addunyaadhaaf beeksisuu irratti bal'inaan hojjechaa jirran jedha. Akkuma argamu ammas wantoota uummata kanaan walitti nu dhiyeessan keessaa inni tokko aadaa keenya beeksisuudha. Duudhaa keenya beeksisuudha. Inni lammataa immoo bakka jirru hundatti
karaa isaan barbaadan hundaan amala keenya gaarii itti agarsiisuu fi rakkoo uummanni keenya keessa jiru mootuu karaa isaaniif galuun itti agarsiisuudhaanii fi akkasumas hojiiwwan isaan irratti nu gargaaruu danda'an hunda irratti waliin hirmaachuudhaan cinaa dhaabbachuu fi aadaa keenya beeksisuudhaan karaa kanaan uummata adii kana faana waliigalteedhaan uummata Oromoo cinaa akka isaan dhaabatan gochuun ni danda'ama jedhee tayyaadha. Qeerroo biyya keessa jirtuu fi biyya alaa jirtu irratti yoo yaada qabaatte. Egaa qeerroo biyya keessa jiru akkasumas biyyoota alaa adda addaa keessa jiraniif dhaamsina ni qabu. Duraan dursee har'i keessattuu guyyaan har'i dhaamsa kan ani itti dabarsu guyyaa itti madaa nurraa hooqamee hin dhumne itti yaadannu san waan ta'eef guyyaa kanarratti hundi keenya onnee qulqulluudhaan onnee takkittiidhaan akka uummata Oromootitti dhiiga onnee takkaan dhaannee tokkummaa keenya cimsine dhiiga obboleewwan keenyaa waggaa dabre achitti wayyaanidhaan kaan rasaasaan kaan immoo qileetti fixaniitiin ajjeefatan san baasuuf guyyaa itti waadaa itti waliigallee tokkummaadhaan hojjennu ta'uu qaba jedheetan amana galatoomi. Galatooma duraan dursee isinis guyyaa kana nurraa qoodamuudhaaf biyya Jarman dhufuudhaaf galata guddaa qabna. Guyyaa har'aa kana manguddoon hedduu dhufanii nu bira dhaabatanii akkasumas ammoo uummata kan argachuuf gammachuu guddaadha. Garuu ammootu haala bara dabree yoo tokko ilaallu ammoo baay'ee dhimma sammuun keenya nu jeeqama ture jechuudha. Kanaafiyyuu ammaa fi wannan dubbachuu barbaadu haaluma Oromoon irra jirtu kanatti irra ilaalchise qubeen sadiin OMN jedhamu kun yoo ilaalan keessatti xiqqoodha. Garuu wantoonni inni nu dhaamaa jiruu fi yaadni inni nu dabarsaa jiru yaada guddaadha, gammachuu guddaadha. Har'aaf tanaan dura TV isaati yookaan jennee caqafataa ture jechuudha. Yeroo san nuti gammachuu qabnu abboonni keenyas gammachuu qaban turani. Har'atti ammoo afaan keenyaan jechoota sagalee keenyaaf fayyadamnee kana caqafachuudhaaf baay'ee gammachuu guddaa qabna. Taankii nu qabnu taankii rasaasaa osoo hin taane taankii maallaqa qofa qabachuu qabnu. Kanaaf akkuma kalee saba keenya saba takkaa lagaaf gandaan addaan osoo hin qoodin bakka kanaan nu geettan kaan rabbiin wajjin har'as warroonni OMN dalaydanii fi warroonni Oromoo taatanii walii galtan hayyuu hedduu osoo qabnu duubatti hafnee dhufanii wayyaaneen nurratti dhuftee lafa facaafattee yaguto lafa keenya lafa qulqulluu nurraa kaafattee kanaafuu dhiilni ilmaan Oromoo seenaan kalee jeneraal Waaqoo guutuu jedhee nuu dhaame hin lafan banne maaliif Oromoon biyyeera jedhan biyyee lafa haaranii dhumtu nu akkasi dhumaa hin jirru opiidiyoon bakka taagaltu isin ammoo nu jabaadha OMN keenyallee nu guddisaa dargaggeessu qeerroo biyya jirtullee kan uummanni daangaa nurraa fudhataa jiranillee hedduullee nu hunda jechuudha akkuma gamaa lagaaf gamaa naannoo osoo waliin qoonne nu har'aa tanatti qaama biraa hin qabnu maaliif seenuu dandeenya. Warri rasaasa sin qara rasaasni keessan taree jira amma rasaasni nu eeggatu isintu rasaasa nu kaasuu qabu maaliif hoggaa 40 har'aa nu biyya Jarman keessa lafa qabna Oromoon har'aa kana nam tokko maqaa dha'uu danda'a Suudaan jira jechuudha nama hoggaa 1821 keessa ture namni kun nama Oromoo jedhee alaan barbaannedha haga har'aa kana Oromoon bakka hedduu jirti Keeniyaa keessa jirti kana bakka kana walii qabuu danda'u eenyu isin nuti jarri taankii qabne nu taankiin nu qabnu maalidha taankiin keenya OMN kana jechuudha har'allee ammoo taankiin keenya kun OMN kan waa godha taankii jaraati olitti fayyadamnee diishqaa bireemii qabachuu qabna jechuudha. Har'a manguddoon keenya namni hagana gahu umriin isaanii hagana gahu kun ala biyya ambaa taa'u maaltu nu dhagahaman. Garuu warroonni OMN kun gara hundatti isin amannee ofii isin kenninee jirra jechuudha akkuma isin nuuf kennitan. Nutis humna keenyaan ofii isinii kennina. Humna teessan tana nuu jabeessa tokkummaadhaan ilmaan Oromoo biyya jirtan dargaggeessi nuu jabaadhaan nan turti gaarii. Achum Adam Machako Adam Machako Machinadu Adam Machako Road to Face Adam Machako Shivin Ville Adam Machako Arambai Adam Machako Rafina Adam Machako Road to Face Adam Machako Arambai Adam Machako Rafias